a moment. What a success. Wow. Adeems jijjiiramaa ummata Oromoo ummata Itoophiyaa milkaa'ee Oromoota bakka tokkotti walitti qabeetiin jira. Jawar Mohammed anaa dhufu. Unbelievable moment in the history of our great nation Ethiopia. What a consensus. What a love of nation, our beloved brother of Ethiopian child. Our son, activist Jawar Mohammed is with us. And of course, on top of all, we have our Deputy Prime Minister, His Excellency Dammaqee Mokonnin, and the President of our Oromia Regional State, His Excellency Ato Lamma Magarsa. I can see Jawar is waving hands to the crowd. Wow, we can spot him over there. Welcome home, welcome back. Ega sagantaa hundi jijjiiramaarra biyyatti dhufeef wal biratti bakka adda addaa taa'ee gumaachaarra bakka tokkotti irratti arginu eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanarratti turtii muraasa booda immoo itti aanaa ministeera muummee obbo Dammaqee Mokonnin nu gidduutti argamu. As you can notice yourself, Jawar is warmly being received by his brothers and sisters back home here in Ethiopia. እጅግ የናፈቁት ወንድሞቹና እህቶቹ እንኳን ደህና መጣ እያሉት ነው። እናመሰግናለን። በአሁኑ ሰዓት የወንድማችን የጃዋር እናት ወላጅ እናት እዚህ እየገቡ ነው። ተቀበሏቸው። ሃት ጎተ ደሴ ጎቱማ ሃት ዳይሬክተር ኦላና ኦኤምኤን ፊ አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ nu gidduutti argamaniiru anaa dhufu jedhaani haadha Jawar Mohammediinis. This is Mother who has been waiting for more than 15 years to see her heroic son. The mother of Jawar is arriving. Please warmly welcome.
As you can see, we have now spotted Professor Ezekiel Gabisa. We hope all of the OMN team based back in Minnesota, the United States of America, is here with us today. Wow. Keessummoonni stage VIP irra jirtan iddoo keessan akka qabattan kabajaan ni gaafanna. Keessummoonni VIP irra jirtan iddoo keessan akka qabattan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in order to brilliantly execute our function, we kindly request we are spotted now Mrs. Taiba Hassan, Deputy President of our Oromia Regional State. Back to my announcement. Our distinguished guests on the VIP stage, we kindly request you to resume your seats so that we can brilliantly execute our function shortly after the arrival of our Deputy Prime Minister. Sagantaa keenya egaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, Daarektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed as ga'aniiru, ni gidduutti argamaniiru. Turtii muraasa booda immoo Ministeera Muummee itti aanaa mootummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin nu gidduutti argamu. Isaan eegaatiin jirra. Ammas waliin turu. ክብራትና ክብራን አሁን ፕሮግራማችንን ከጥቂት ቆይታ በኋላ እንጀምራለን። በተከታተላችሁት በርካታ እንግዶች፣ ሚኒስትሮች በመካከላችን ተገኝተዋል። እንደዚሁም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ እና ሌሎችም እንግዶች በመካከላችን አሉ። በጭብጨባ እንኳን ደህና መጣችሁ ብላችሁ ሁሉንም ተቀበሉልን። ቀደም ሲል ያየነው የማይታመን ምስል ነበረ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በፊት፣ ዛሬ ግን ሆኗል። ዋው! ሁላችንም በአንድነት ተደምረን በፍቅር በአንድነት በይቅርታ መንፈስ ወደፊት እንራመዳለን። ለዚህ ቀን ያበቀኑን በሙሉ እናመሰግናለን። ቄሮች እንኳን ደስ ያላችሁ። አመስ ሁበቺሰ ቶኮ ቀብና ናኖ ቪአይፒ ነሞን ጊዱረ ደደማ ጅርተን በከ ኬሰን አከ ቀበተን ከበጃን ስና ፌራ ቄሮወን ጉቶ ኦሮሚያራ ኤባ ኦሮሚያን ሚዲያ ኔትወርክፍ አሲተርገምተን Isinimmo baay'ee bareedu mee ofii keessanii al tokko jirtu baay'ee bareedu ulfaadha. Sagantaa keenya ni jalqabna. በመካከላችን ታዋቂ አርቲስቶች እናንተን ለማስደሰት ከመድረኩ ጀርባ እየተጠባበቁ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ ቀመር ዩሱፍ፣ ሃጫሉ ሁንዴሳ፣ ገላና ገሮምሳ፣ ኢቲካ ተፈሪ and many more.
ባንድ ወደ መድረክ looking forward. tokko sagantaan kun akkuma jalqaba jenne eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ijaaf gurra ummataa haa ta'u malee miidiyaan tokko miidiyaalee biyya keessaa birootti yoo makamu nuufis gammachuudha jechuudhaan Oromiyaa Broadcasting Network sagalee ummataa OBN ETV Fana Broadcasting Corporate Addis TV Walta TV fi LTV tamsaasa kallattiitiin dabarsu waan ta'eef mee jara kanaaf isin jaalanne jaraane al tokko miidiyaan keessan waan ta'eef ulfaadhaa waliin turu